السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني كينج سنا كابو دعوات توتا تلفزيوني حامل تنا كمول تنو دويرو كناف كينده فن سنيف ديسا jalqabarratti hordoftoonni amantii islaamaa baga gammaddan baga ji'a kabajamaa ji'a ramadaatiin isin geessiniin jenna. Addeessi waan mul'atteef guyyaa borii qidaamee yookiin sanbata xiqqaa soomni ramadaanaa kan soomamaa oolu ta'uun baramee jira. Sha'abaanni har'aa xumuramuun guyyaa borii ramadaanni tokko jedhee waan eegaluuf guyyaa har'a galgala soomni qabamuun sanbata xiqqaa yookiin qidaamee soomamaa akka oolu mootiin Saawud Arabiyaa addeessi mul'achuudhaan mirkaneessee jira. haala qorannoo ogeeyyiin dhiyeessanii babal'eensi gandi daa'immanii walisoo sadarkaa isaa eeggatanii hojjetamaa jiran Dooktarri kabajaa Sheek Hajji Ibraahim Tufa jilli pirezidaantii mana maree olaanaa Sheek Hajji Ibraahim Tufaan durfamuu ganda daa'immanii walisoo daawwateera. Pirezidaantichi haasawa xumura daawwannaa kana irratti taasisaniin qorannoo danda'amachuu ogeeyyii damee kanaatiin dhiyaatan irratti hundaa'uun gandi daa'immanii sadarkaa ammayyaa guutuun akka babal'atuuf tajaajila fooyya'aa kan kennu ta'uu ibsaniiru. Gandi daa'immanii walisoo hawaasa naannichaaf tajaajila hanga barbaachisu kenna akka hin jirres pirezidaantichi ibsaniiru. Dhaqabummaa fi qulqullina tajaajilaa guddisuuf hooggantootni dhaabbata gargaarsaa fi misoomaa waliyaa mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaaf qorannoo akka dhiyeessan ajaja dabarsaniiru. Daawwannaa hojii kana irratti kan hirmaatan pirezidaantiin mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Oromiyaa Sheek Gaalee Muktar tajaajilli gandi daa'immanii walisoo kennu umrii isaa wajjin kan wal hin simne ta'uu ibsuun gandichi qabeenya uumamaa qabuun tajaajila isaa babal'isuu fi fooyyessuu itti fufuu akka qabus dhaamaniiru. Pirezidaantiin mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Dooktora kabajaa Sheek Sultaan Amaan eebbaa gama isaaniitiin gandi daa'immanii walisoo dhaabbata yeroo dheeraaf daa'imman abbaa fi haadha hin qabne hedduu fudhatee sadarkaa gaariirraan gahe dhaabbata guddaa ta'uu yaadachiisuun sochii guddina duraanii gandichaa deebisuuf godhamu keessatti manni maree isaanii deeggarsa gama hundaa akka taasisu waada galaniiru. Ganda daa'immanii dhaabbata gargaarsaa fi misooma waliyaa kan bulchan Haaji Sa'iid Asmar xumura daawwannaa kana irratti haasawaa taasisaniin hirmaattoota daawwannaa kana galateeffachuun dandeettii ganda daa'immanii walisoo cimsuu fi of danda'e akka itti fufu deeggarsi itti fufinsa qabu akka taasifamuuf waamicha dhiyeessaniiru. Daawwannaa kana irratti qondaaltonni olaanoo mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa fi dhaabbata gargaarsaa fi misooma waliyaa akkasumas keessummoonni affeeraman argamaniiru. hojiin keenya dursa masjiida tiksuuf ijaaruu deeggaruudha jedhan pirezidaantii majlisa Oromiyaa Sheek Gaalee Muktar. Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee aanaa Goorootti dhagaan bu'uuraa ijaarsa masjiida Jami'ul Khayr pirezidaantii majlisa Oromiyaa Sheek Gaalee Muktar hojii raawwachiistuu mana marichaa fi majlisa Adaamaa waliin ta'uun kaa'ameera. Lafti masjiidaa kun kaaree meetira 22,000 kan ta'u iddoo murteessaa irratti argama. Masjiidichi waggoottan dheeraa darbaniif misoomuu baatullee erga kenname waggoota 20 ol lakkoofsiseera. Lafti kun bal'aa fi tajaajila adda addaatiif ooluu kan danda'u yoo ta'u pirezidaantichis gaaffii hawaasa muslimaa ganda kanaa keessaa tokko lafa masjiidaa irraa nuuf haa kennamu ni misoomsina kan jedhu yoo ta'u pirezidaantichis lafti kun masjiida bira darbe mooraa markaza kolleejjii fi ijaarsa madda galii hawaasa islaamaa naannoo Oromiyaaf argamsiisu akka ta'uu danda'u qaamni hunduu waldee gareen ijaaraa jedhaniiru. Hoogganaan mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Adaamaa Sheek Mahmud Huseenis ergaa dabarsaniin sirna kaa'iinsa dhagaa bu'uuraa masjiida Jami'ul Khayr gammachuu isaanii dhagahame ibsuun keessummootaan baga nagaan dhuftan jedhaniiru. Masjiidni kunis wal hubannaa mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaa fi magaalaa Adaamaatiin yeroo dhihoo keessatti akka ijaaramee xumuramu ibsameera. Majlisni Oromiyaa qabsoo cimaa tajaajila hawaasaaf godhaa jiru keessaa guyyaa tokkotti godinaalee Shawaa bakka lamatti argamuun guyyaatti hojiilee kana lamaan akka milkaa'uuf sochii cimaa taasiseera. magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo naannoo Xoor Hayilochitti ijaaramaa kan ture masjiidni guddaan Baaburraayaan eebbifame. Hawaasa muslimaa naannichaatiif garee investimentii Meedrook akkasumas Alhal Keerotaan kan ijaarame masjiidni kun kaaree meetira 2,000 irratti ijaarame. Bakka salaataa dhiiraa fi dubartoota galma walgahii fi kutaalee garaagaraa kan qabu gamoo abbaa darbii 3 masjiida guddaa fi miidhagaadha. Sagantaa eebba masjiidichaa irratti hooggantoonni majlisa federaalaa fi magaalaa Finfinnee ulamaa'onni ustaazonni abbootiin qabeenyaa fi keessummoonni garaagaraa akkasumas hawaasni muslimaa hedduun argamaniiru.
Manni maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar baatii Ramadaanaa bara Hijiraa 1446 ilaalchisuun ibsa kenne. Manni maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar baatii Ramadaanaa bara Hijiraa 1446 ilaalchisuun ibsa laateera. Ergaa dabarseenis uummata musliimaa hundaa keessattuu uummata musliimaa biyyattii fi uummata musliimaa magaalaa Shaggariin baga baatii Ramadaanaa bara 1446 nagaadhaan ittiin isin ga'e jechuun baatiin kun kan tokkummaa, kan obbolummaa, kan ibaadaa, kan milkii akka isinii ta'u hawwinaa jedheera. Ibsa isaa kanaanis dhimma masjiidota dagaagina obbolummaa gidduu musliimoota magaalittii cimsuu akkasumas masjiidni magaalaa Shaggar uummata musliimaa magaalattii kan yeroo kamiinuu caalaa tajaajiluuf hojjechaa jiraachuu isaa kaaseera. Xumura irrattis irra deebiin baga ittiin isin ga'e jechuudhaan kan qabu kan hin qabneef qooda waliif yaadaa wal kabajaa miira tokkummaatiin Ramadaana keenya haa dabarsinu jechuun waamicha dhiyeesseera. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee Kaappiteen Ustaaz Sufiyaan Usmaaniif sirna galateeffannaa fi baga gammaddee qopheesse. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee Ustaaz Kaappiteen Sufiyaan Usmaaniif sirna galateeffannaa fi baga gammaddee mooraa mana marichaa keessatti qopheesseera. Kaappiteen Ustaaz Sufiyaan hojii da'awaa cinaatti barnoota ammayyaa fi balaliisummaa xiyyaara kaapiteenii barachuun kan xumure yoo ta'u, dhibbana ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'eera. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee Ustaaz Sufiyaan Usmaan barnoota balaliisummaa xiyyaaraa waan xumuraniif sirna galateeffannaa fi baga gammaddee qopheesseera. Sirna kana irratti pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee Dooktora kabajaa Sheek Sultaan Amaan dabalatee miseensonni bulchiinsaa mana marichaa argamaniiru. Kaappiteen Ustaaz Sufiyaan Usmaan dinagdeen tattaafachuun ala barnootaa fi tumsaa diiniitiif bakka guddaa kan qabu ta'uu miseensonni bulchiinsaa mana marichaa saganticha irratti ibsaniiru. Kaappiteen Ustaaz Sufiyaan gama isaaniitiin sagantaa galateeffannaa manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee qopheesseefitti gammachuu isaanii ibsuun hawaasni musliimaa fi dargaggoonni keenya yeroo fi umriidhaan osoo hin daangeffamne bifa adda ta'een barachuu fi hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Sagantaa simannaa baatii kabajamaa Ramadaanaa bara 1446 magaalaa Shaggar manni marii dhimmoota Islaamummaa kutaa magaalaa Furiitiin qophaa'e guyyaa kaleessa masjida Usmaan ibn Affaanitti gaggeeffame. Sagantaa kana irratti imaamonni koomiteewwan masjidaa kan irratti hirmaatan yommuu ta'u, ji'a Ramadaanaa kana keessatti kallattiin masjidotaa fi imaamotaa ta'uu qabu karaa hooggantoota majlisaa kutaa magaalaa Furiitiin kaawwame tarreeffamee jira. Kallattiiwwan kana keessaa akka armaan gadiitti kan tarreeffame yoo ta'u, tokkoffaa imaamonni sa'aatii lamaaf digdama irratti akka eegalanii fi sa'aatiin dhuma salaataa taraawwiis hanga sa'aatii 3 walakkaa kan hin darbine akka ta'us kallattiin kennameera. Lammaffaa sa'aatii azaaniin bahu masjiidonni hundi wal fakkeenya wal hordofaa sa'aatii azaanaa majlisni federaalaa magaalaa Finfinnee baasu hordofuun akka azaanamu tokkummaa fi osoo waliin faallessin akka godhan himamee jira. Sadaffaa daawaan hawaasaa barbaadamu ijaaruu keessatti shoorri isaa guddaa ta'uun isaa beekamu waliin daawaan masjiidota keessatti godhamu sa'a murtaa'e qofa akka godhamuu fi sa'aatiiwwan salaataa hunda irratti gochuun akka hin baratamne himameera. Kunis hawaasa masjida keessatti boqochuu fi quraana qara'uu barbaaduuf jecha yaada keessa akka galfame marii kanarratti kaafamee jira. Arfaffaa galmee yatiimotaa fi harka qalleewwanii harkaa qabaachuun kennaawwan sooma Ramadaanaatiif tajaajilan kennuu itti gaafatamummaa imaamonnii fi koreewwan masjidaa akkasumas hawaasni musliimaa qaban akka bahatan himamee jira. Qophii simannaa Ramadaanaa ilaalchisee bareedinnii fi qulqullinni masjiidota keenyaa maal fakkaata gaaffii jedhu irratti mariin kun kan yaadachiisee darbee jira. Sa'aatiiwwan salaata taraawwiyaa fi tahaajudaa irratti nageenya hawaasa keenyaa akka eegamu koree nageenyaa gurmeessuun akka barbaachisu himamee jira. Walumaa galatti faayidaan dhaabbata tokko qabaachuu adeemsa tokko qabaachuu fi jabina kan nuuf kennudha. Kanaafis imaamonni koreewwan masjiidotaa ergaawwanii fi adeemsa gubbaa irraa isiniif darbu hordofuun Ramadaana kana haala bareedaan akka darbu dhaamsi jedhu majlisa kutaa magaalaa Furii irraa darbee jira. Finfinneetti balfi lagatti gatuun hanga birrii miliyoona tokko akka adabsiisu ibsame. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo fi kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee dambii misooma qarqara lageenii fi ittisa faalama magaalichaa irratti hojii irra oolchuu ifoomseera. Haaluma kanaan qaamni qajeelfama dambii kana keessatti heeraman cabsee dhaabbataan hanga birrii miliyoona tokko nama dhuunfaan ammoo hanga birrii 500,000 akka adabsiisu eeree jira. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo fi kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee fi biiroo bareedinaa fi misooma magariisa magaalichaa waliin ta'uun raawwii dambii
180 muraa 2017 irratti hoggantootaa fi ogeessotaaf leenjii hubannoo uumuu laataniiru. Haaluma kanaan dhaabbanni balfa gogaa fi dhangala'aa qarqara lagaatti gate birrii miiliyoona 1, namni dhuunfaa balfa gogaa fi dhangala'aa lagatti gate ammoo birrii 500 akka adabamu ibsameera. Akkasumas qarqara lagaatti fincaa'uun birrii 2,000, qulqulleessa dhangala'aa osoo hin qabaatiin konkolaataa qarqara lagaa irratti dhiquun birrii 4,000, beeyladoota bobbaasuuf birrii 30,000, dabalataan zayitii boba'aa fi saamunaa dhangala'aa lagatti makuun birrii 4,000 akka adabsiisu ibsameera. Abbaa taayitaa eegumsa naannootti daayireektarri raawwii seeraa obbo Lammeessaa Guddataa akka jedhanitti sababa faalama lagaan walqabatee galii doolaara miiliyoona 66.6 faalama lagaan walqabatee magaalaa Finfinnee laggeen irraa argachuu maltu akka dhabde ibsaniiru. Qorannoon baankiin addunyaa bara 2019 geggeesse akka mul'isutti magaalaa Finfinneetti foolii faalama laggeen uumuun walqabate namoonni 219 dhukkubsatanii 57 du'aniiru jedhame. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa tajaajila paaspoortii dhiyeenya kana labsameef jijjiiramni gatii akka hin jirre beeksise. Paaspoortii haaraan kun biyya keessatti waan oomishamuuf gatiin isaa gadi bu'uu qaba kan jedhanis jiru. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa gama isaatiin paaspoortiin kun biyya keessa kan oomishamu ta'us meeshaalee ittiin hojjetamu biyya alaatii kan galchu waan ta'eef gatii hir'isuuf sababa akka hin qabne ibseera. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa paaspoortii baafachuuf kanfaltiinsaa dabaluu dhiyeenya kana ifa taasisuun isaa ni yaadatama. Kana dura paaspoortii haaraa baafachuuf birrii 2,000 kan kanfalamu yoo ta'u amma garuu gara birrii 5,000tti ol guddachuun ibsameera. Kana malees paaspoortii ariifachiisaa argachuudhaan dura birrii 5,000 kanfalamaa ture amma birriin 20,000 doolaara 2,000 ta'uu beeksiseera. Akka odeeffannoo tajaajilichaatti yoo ta'e paaspoortii yeroon isaa kan hin dhumne ta'e garuu yoo sirreeffamni kan barbaachisu ta'e tajaajila saffisaatiin birrii 4,500 kanfalchiisa. Haaluma wal fakkaatuun paaspoortii bade bakka buusuuf akkuma sirreeffama guyyaa lamaatti akkasumas birrii 4,500 kanfalchiisa. Lammiileen Itoophiyaa biyya biraa taa'uudhaan paaspoortii idilee imbaasii biyyattii gaafatan ammoo doolaara 200 kanfaluun guyyaa 15 keessatti saffisaan argachuudhaaf ammoo doolaara 350 kanfalu jedhameera. Itoophiyaan buufata doonii lamuutti caalmaatti fayyadamuuf Keeniyaan waliin walii galte. Karaa buufata doonii lamuutiin sochii fe'umsa haala mijeessuuf walii galtee Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduutti taasifame hordofe buufatichi sochiiwwan dabalataa keessummeessuuf qophii ta'uu pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo ibsan. Waliigalteen kunis hojii dabalataa ni uuma. Guddina dinagdee naannichaas ni cimsaa jedhan. Hojii dabalataa uumuun dinagdee naannoo kanaa guddisuu akka dandeenyuuf buufata doonii lamuutti fayyadamuuf mootummaa Itoophiyaa waliin walii gallee irra kan jedhan Wiiliyaam Ruutoon kamisa darbee baha lamuu odola naaduutti haasawaa taasisaniini. Buufata doonii kana guutummaatti fayyadamuun tumsa daldala naannoo sanaaf furtuu ta'uu isaa cimsanii dubbataniiru. Itti dabaluudhaan yeroo dhiyootti hooggantoota biyyoota naannichaa buufata doonii lamuutti akka keessummeessan eeruudhaan buufanni kunis buufata doonii Mombaasaatti aanee Keeniyaatti sadarkaa 2ffaarratti kan argamu jechuun ibsaniiru. Buufanni doonii kun qaama ijoo kooriidarii geejjiba buufata doonii lamuu Sudaan Kibbaa Itoophiyaa bara 2012 irraa eegalee misoomarraa jiru ta'uu miidiyaan Keeniyaa KBC Digital gabaaseera. daawwattoota televezyiinii Haamiltan kabajamoo irra deebi'uudhaan bagaajiyaa kabajamaa ji'a Ramadaanaatiin isin ga'e isiniin jenna. Oduuwwan guyyaa kanaaf qindeeffanne kanan gammaatti daawwatan ture. Odicha qindeessuun kan isiniif dhiyeesse ani Yusuf Warqiisaatii. Oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagaa rabbiitiin nuuf turaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.